Oh, get down. Get down. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaamin kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya guyyaa har'aa kana viidiyoo tokko qabadhee dhufeera. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee akka barattanii fi barumsa guddaa akka argattan dogongora obboloota keenya shakkitoota ifatti har'a waan agartan tokko jira isin agarsiisa. Hundumti keessan warreen chaanaalii kana sabiskiraayibii hin goone sabiskiraayibii akkasin nu gootan warri immoo sabiskiraayibii gootan immoo sheer gochuudhaan laayikii taasisuudhaan walii akka dabarsitan isin affeera. Maraatuun isa kamidha kan jedhudha. Guyyaa har'aa kana maraatuun isa kamidha viidiyoo kanarraati ilaaltanii kamtu maraataadha kamtu immoo maraataa miti kan jedhu akka barattaniifidha. Yeroo ammaa kana namoonni amantaa da'oo godhatanii maqaa waaqayyoo dhaatanii yookiin immoo maqaa waaqayyootiin hojiiwwan garaagaraa gaafa isaan hojjetan yookiin immoo gaafa isaan raawwatan TikTok irrattis karaa toora YouTube irrattis chaanaaliiwwan garaagaraa irratti argaa jirraati. Barri keenya garamitti deemaa jira? Aadaan, duudhaan, safuun uummata keenya gara kamitti jijjiiramaa jira? Warreen Afrikaa irraa kan akka Kanaadaa, Dabub Afrikaa warreen akkasiirraa Afrikaa kibbaarraati wantoota nuti korrojaa jirruu fi wantoota nuti fudhachaa jirru ammam maqaa waaqayyoo akka salphisu ammam kabaja waaqayyoo amman akka ni xinneessu maqaan waaqayyoo eessatti waamamuu qaba akkamitti waamamuu qaba yoomuu waamamuu qaba jennee ilaaluu barbaachisaadha. Obboloota keenya dukkanaan deddeebitan yeroo darbe viidiyoo kutaa tokkoffaa waasin agarsiiseera. Mee viidiyoo kana ilaalaati maalirra jira akkamittan jira maal hojjechaa jira. Egaa dhuguma maqaa waaqayyoo waamuu qofti nama fayyisaa. Amantaan hojii hin qabne jireenya ta'uu danda'a, boqonnaa ta'uu danda'a, tasgabbii ta'uu danda'a kan jedhu akkasin ilaaltanii fi kanan barbaade. Mee viidiyoo kana ilaalaati viidiyoon kun maal isin barsiise? Viidiyoo kanarraati maal barattan? Kan jedhu akkasin ilaaltanii fi inni biraan obboloonni keenya otoo hin beekin callisaniidhuma har'a godaa keessaatti dandasaa yookiin immoo shubbisaa jirtan gara waaqayyootti akka deebitan barbaadetanii manni kiristaanaa keenya yookiin immoo amantaan ortodoksii tawaahidoo kaleessas wangeela lallabdi har'as wangeela lallabdi gara fuulduraattis wangeela lallabdi karaa dhugaa amantaa dhugaa tawaahidoo amantaa sirrii haqaa fi laaqa hin qabne minaalbaata hubannoo wangeelaa dhabuu keessaniin dogongoruu dandeessanii mee viidiyoo kana ilaalaati keessatti of ilaalaa isinoo maal fakkaattu kanaa ol warreen hojjechaa jirtan seera amantaa keessatti kun hin barbaachisa dhugumatti kun saalfii miti. Eenyutu eenyurraati seexana kaasa? Seexanni eenyutiif abboomamti? Eenyutu maraataadha? Eenyutu fayyaadha? Otoo isin ilaaltanii baay'ee gaariidha. Guddaa galatooma viidiyicha ilaalaati as keessatti barumsa guddaa akka irraa fudhattan viidiyoo kana waraabuun dirqamee jira. Mee ilaalaati barumsa guddaa irraa fudhaati. Eenyu maraatuudha? Eenyu fayyaadha? Sanaan booda abalu fayyaadha abalu maraatuudha. Maqaa amantaatiin da'oo amantaatiin dogongoroonni raawwatan hedduu jira waan ta'eedhaaf hubadhaa laala. Get down. Get down.
Ha ha ha.